Yoo yaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Bilboo Caalaati. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan kana namoota araada ofirraa baasu yookaan immoo araada masturbationiitiin baay'ee rakkachaa jiraniif oduu bareedaan qabadhee dhufee jira. Innis maalidha? Akkamittiin araada ofirraa baasu yookaan immoo araada masturbationii kanarraa akkamittiin namoonni kun irraa hobbaafachuu danda'u kan jedhu tan qabadhee dhufe. Egaa akkuma yaadatamu yeroo darbee waa'ee fedhii wal quunnamtii saalaa ofirraa baasuutu irratti keessattuu waa'ee masturbationiit irratti viidiyoo jedheen ture. Innis araada namni tokko araada isaatiin qabame moo hin qabamne kan jedhu kana akkamitti adda ba'aa kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu masturbationiin fiiziyooloojiidha yookaan immoo fayyaalessummaadha. Haa ta'uti garuu yoom araada waan kanaatiin namni tokko qabame jedhama yookaan immoo compulsive sexual behavior kan jedhamu yoomii kan jedhu wantoota shanan keessattuu waan afur araada ta'uu agarsiisan isinitti himuun ture. Gabaabsee isin yaadachiisuudhaaf namni tokko araada fedhii wal quunnamtii saalaa ofirraa baasuutiin qabame jechuudhaaf tokkoffaa to'annoo nama saniitiin ala yoo ta'e. Waan sun to'annoo nama saniitiin ala yoo ta'e namni sun dhiisuu barbaadu deddeebi'ee irra dhiisuu barbaadu yoo dhiisuu dadhabe yeroo dheeraa yoo irratti gube tokko isaa. Lammaffaan immoo haala fi jiruu jireenya isaa haala jiruu fi jireenya namicha sanii irratti kan dhiibbaa qabaatoo ta'e hawaasummaa irratti hojii isaa irratti miidhaa qaamaa irratti rakkootiin sammuu kanaaf kan isa saaxilee haala jiruu jireenya irratti yoo dhiibbaa qabaatu ta'e araada ta'uu agarsiisa jechuudha. Lammaffaan sadaffaan immoo akka isa miidhatu beeku namni sun itti deddeebi'ee ammas waan san kan itti fufuu ta'e akka isa miidhatu beeku itti deddeebi'ee kan waan kana raawwatoo ta'e inni kunis araada ta'uu agarsiisa jechuudha. Arfaffaan akka kopping mekaanizimiitti yookaan immoo dhiphinaa fi aarii dhiphina yaaddoo kobummaa adda addaa ittiin ofirraa balleessuudhaaf waan kana fayyadamoo ta'e inni kunis araada ta'uu agarsiisa jechuudha. Egaa wantoonni kunniin yeroo ji'a 6 oliitiif yoo turan namni tokko araada waan kanaatiin yookaan immoo araada masturbationii kanaatiin qabamuu isaanii agarsiisa jechuudha. Sanirraan kan hafe masturbationiin yookaan immoo namni tokko dhiiras haa ta'u dubara fedhii wal quunnamtii saalaa ofirraa kan baasu sababa kaka'umsa wal quunnamtii saalaatiin yoo ta'e inni suni araada miti jechuudha. Isadha. Egaa har'a kanaan ani isinitti himuu dhufee akkamittiin araada kanarraa namoonni ittiin rakkataa turan akkamitti araada kanarraa hobbaafatu kan jedhu irratti kanaan viidiyoo hojjechuu dhufe. Kanaaf irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftanii namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa jalqabaa. Warra duraan immoo chaanaalii keenya subscribe gootan viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Akkasumas immoo gaafii biraa yoo qabaattan comment godhaa. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeettan darbaa. Innis araada fedhii wal quunnamtii saalaa ofirraa baasuu irraa akkamiin hobbaafannaa kan jedhu maloota 9 wayiitu jira. Maloota 9 kun maalii kan jedhu isinitti himuu dhufe jechuudha. Tokkoffaa wantoota waan kanaaf nama saaxilan yookaan nama kakaasan adda baafachuu achirraa jalqabaa jechuudha. Maaltu nam tokko masturbeetii yeroo godhu masturbationiidhaaf nama san kakaasaa hin jedhu. Namootatti garaagara ta'uu danda'a garuu yaaddoo namoota kaanitti yaaddoo ta'uu danda'a kaanitti immoo ko'ummaa ta'uu danda'a kaanitti immoo pornoogiraafii yookaan immoo fiilmii seeksii kana ilaaluuf haa ta'uu danda'a kaanitti sabistaansii alkoolii fa'aa dhugee fedhiin itti dhufuu danda'a kaanitti immoo miidiyaa ta'uu danda'a. Kanaaf kanneen keessaa kamtu waan kanaaf na saaxilaa hin jedhu sun namichi adda baafachuu qaba jechuudha. Waan ijoon achi jira jechuudha. Yoo maal godhe yoo maal raawwate waan kanaaf isa kakaasa. Kanaaf waan kana adda baafachuu qaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaan wanta akka bu'uuraatti trigger waan kanaaf isa godhu adda baafachuu qaba jechuudha. Lammaffaan karoora raawwatamuu danda'u baafachuu qaba namni sun. Karoora raawwatamuu danda'u jechuun fakkeenya namni yeroo dheeraadhaaf masturbeet gochaa turee fi araada qabu tokko har'uma ka'ee tootaalii 100% dhaaba jedhee karoorsuu hin qabu. Maaliif inni bira hin ga'u waan ta'eef akkas gochuun itti cimuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf waan kana nan hir'isaadhaan karoorfachuu qaba malee tootaalii ammoo balleessa jedhee yoo karoorfate waan san waan gochuu hin dandeenyeef ammas inni sun inumaa itti hammaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan na gochuu danda'u irratti karoorfachuu nan hir'isa jedhee yoo karoorfate dhawaatan dhaabullee danda'a jechuudha. Kanaaf lammaffaanis. Sadaffaan
filannoowwan biraa fayyadamu filannoo waan kana bakka bu'u fayyadamu kan yeroo fi attention isaa kara kanarraa fuudhee gara wanta filannoo saniitti geechuu filannoo biraa fayyadamuudha jechuudha. Fakkeenya sochii qaamaa taasisuu, dhaabbataadhaan sochii qaamaa taasisuu, kitaaba dubbisuu, hiriyaa waliin taphachuu, waliin haasa'uu, bakka bashannanaa adda addaa deemuu, yeroo hojii irratti dabarsu. Kunniin keessattuu sochii qaamaa taasisuu, kitaaba dubbisuu kunniin akka wanti sun sa'aatii wanta saniif jiru sun akka xinnaatu gochuudhaan attentionii nama sanii gara kanarraa gara wanta fayyaalessummaa kanatti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf filannoo biraatitti fayyadamuu sunillee waan ijoodha jechuudha. Jara kana amaleeffachuu, sochii qaamaa amaleeffachuu, kitaaba dubbisuu amaleeffachuu, yoo kophaa ta'e namni sun waan kana raawwachuurra kitaaba dubbisuu amaleeffachuu, hiriyaa wajjin taphachuu, wajji haasa'uu, yeroo wajjin dabarsu. Kannaan kunniin akka filannootitti jara kana yoo filannoo godhate ammas waan kanarraa dafeeti rikafar gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf sadaffaa filannoowwan biraa ittiin bakka buusuu waan kana. Arfaffaan yaada ofii to'achuuf shaakaluu. Inni kun egaa wanta yeroo gabaabaadhaan dhufu miti garuu irra deddeebi'anii yaada ofii to'achuu. Fakkeenya waan kana oduun barbaadin godhamoo namni kun fakkeenya har'a waan akkasii godhuun qabu jedhee yoo yaade gochuu dhiisuu jechuudha. Mediation isa jedhamu fa'aa meditation wantoota jedhaman kana ofitti deebi'uu, of dhaggeeffachuu, yaada ofii dhaggeeffachuu danda'u. Miira osoo hin taane yaada ofii to'achuun illee barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuudhaaf gaa tokko meditationiidha. Lammaffaan immoo deep breath gochuun illee fayyada jechuudha. Hafuura gadi fagoo fudhachuudhaan waan biraa yaadu, waan san yaadurraa gara waan biraa yaaduutti yoo darbe ammas namni sun waan kanarraa amma tokko recover gochaa deemuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaan kakaastota waan kanaa yookaan triggers jedhaman irraa fagaachuu. Isa kana gaa duraatiin xiqqoo wal qabataa. Waan kanaaf maaltu na saaxilee hin jedhu saniin beekuudhaan wal qabataa jechuudha. Fakkeenya yeroo baay'ee pornoogiraafii namoota ilaalan waan kanaaf saaxilaman. Pornoogiraafiitu waan kana itti fidee ta'e pornoogiraafii kanarraa fagaachuu. Bilbila yookaan kompiitara nama saniitii irratti wanni kun akka ittiin dhufne chaanaalota waan kana itti fidan ofirraa bulook gochuu. Kanaaf wanta san ofirraa fageechuu. Maateriyaala biraatirree kan waan kana itti fiduu ta'e maateriyaala san ofirraa fageechuu. Kanneen gochuudhaan ammas kakaastota kana ofirraa fageechuudhaan araada kana ofirraa balleessuun ni danda'ama jechuudha. Keessattuu dargaggoonni baay'ee pornoogiraafiidha jechuudha. Pornoogiraafii ilaalaan masturbeet godhuu akka namoonni himatanitti jechuudha. Namni baay'een karaa keessaa kan gaafatu bifa saniidha jechuudha. Kanaaf waan kana ofirraa fageechuudhaan waan biraa ilaalu, waan barnootaa, waan amantaa, wantoota adda addaa ilaaluudhaan waan kana bakka buusuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shanaffaan kakaastota irraa fagaachuudha. Jahaffaan mariisisuu, nama mariisisuu, nama sitti dhiyoo hiriyaa ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, abbaa anytime yaada kana mariisisuu akka sheemititti ilaaluu dhiisuudhaan mariisisuu keessattuu namatti dhiyoo yoo mariisise akka namni baay'ee namni tokko masturbeet godhan namni isa qofa se'a. Namni biraa akka waan kana godhuun akkasitti yaadu. Garuu masturbeeshinii namni baay'een godha jechuudha. Kanaaf akka sheemititti lakkaa'uu dhiisee hiriyaa ofii abbaasaa haa ta'u maatisaa haa ta'u namatti dhiyoo yoo mariisise waan kun amma tokko saayikooloojikaalii faayidaa isaa qabu waan ta'eef nama isatti dhiyootillee yoo mariisise inni kunillee akka yaada san keessaa araada san keessaa ba'uu isa gargaaraa jedha ogeessonni xiinsammuu akkas jedhu jechuudha. Jahaffaan sammuu ofii shaakalsiisuu. Fakkeenya sammuu ofii shaakalsiisuu jedhamu waa'ee waan kanaa dhiibbaa inni geessisu. Egaa addikshiniin kamiyyuu araadni kamiyyuu baay'ee miidhaa qaba. Wanti kunis araada waan ta'eef araadni waan kanaa miidhaa akka qabu, miidhaa akka sarraan gahaa jiru akka duratti jenne san wantoota inni miidhaa hawaasummaarran hojiirran maalirraan gahu san isa san sammuu ofiitti himuudhaan sammuu ofii hubachiisu. Kanaaf akka wanti kun isa miidhaa jiruu fi dhiibbaa sarraan gahaa jiru sammuu ofii amansiisuu fi hubachiisuun illee barbaachisaadha jechuudha. Sanoo godhame amma tokko fedhiin waan sanaallee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kanaaf torbaffaan sammuu ofii shaakalsiisuu dhimma kanarratti. Saddeettaffaan obsa qabaachuu. Akkuma beekamu araadni kamiyyuu baay'ee araadi kamiyyuu salphaatti keessaan bahamu. Araadni bunaatu dhawaataa fi obsa barbaada jechuudha. Kanaaf wantoota amma duratti jenne kana irra deddeebiidhaan obsaan gochuu barbaada malee
waanuma gaaf tokko kan guyyaa 2-3 keessatti wanta godhameetoo keessa bahamu miti jechuudha. Kanaaf obsaa fi walitti fufinsaan gochuu barbaachisa. 8ffaan isaa. 9ffaa fedhumaa yoo wantoota kana of eeggannoowwan amma jenne kanaan kan diddu ta'e immoo ogeessa xiinsammuu dubbisuun illee akka falaatti ilaalamaa jechuudha. Ogeessa xiinsammuu dubbisuudhaan ogeessa xiinsammuu dubbisuudhaan gorsa ogeessaa xiinsammuu fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. Egaa bifa kanaan I think viidiyoo guyyaa irraatti irraa waan baay'ee bartee yaada. Bifa kanaan araada ofiin ofirraa baasuu kan immoo masturbation irraa namni tokko recover gochuu kan immoo irraa fayyuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani sarara kanuma isinitti himu dhufe I think viidiyoo kana jaallattan jedhee yaada. Oo jaallattan immoo like gochuun dagatinaa, commentii nu barreessaa gaaffii yoo kan biraa qabaattan. Barnoota biraa ammoo hordofuu barbaadan karaa TikTokii Dr. Biroo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula Facebookii Dr. Biroo Caalaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Yaala fayyaa garaagaraa hoo barbaadan immoo manni yaalaa keenya kilinika giddu galeessaa wiirtuu kan jedhamu asuma magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa dhaaba taaksii duraanii duuban gara lixaatitti argama. Achitti qaamaan dhuftanii nu argachuu dandeessu. Yaala garaagaraas argachuu dandeessu, mariisisuu dandeessu. Kanuma isinitti mufan dhufe fayyaa ta'a, fayyaaf